Artistii jaalatamaan artist Andu'aalem Gosaa wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baggara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi kan gurra namatti tolullee qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa amma dhumaatti na wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf immoo haaraa taatan akkuma isinirraa eegamu chaanaalii keenya kana subscribe, like, share gochuun akkasumas yoo share gootanii chaanaaliin kana artistii keenya illee kan gargaaru ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya chaanaalii kana share social media qabdan hundumaa irratti illee share godha isiniin jenna. Egaan gara viidiyootti na dabarsu. Akkuma beekamu gaa artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Andu'aalem Gosaa kanaan dura uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu fi beekamtii illee garmalee kan qabudha jechuudha. Akkuma beekamu gaa hundumti keessan iyyuu beektu artistiin keenya kun sirboota garaagaraa sirboota garaa nama raasan sirboota illee baay'ee namatti tolanii fi baay'ee nama garaa raasan hedduu isaallee qabatee dhufaa ture jechuudha. Egaa akkuma beekamu dhiyeenya kana immoo albamii guddaa tokko gadhiisee uummata bukkeetti illee daran jaalatamummaa hedduu argatee ture jechuudha. Akkuma beekamu dhiyeenya kana immoo akka carraa ta'e haati warraansaa yookaan jaalalleensa jalaa boqottee turte jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu dhiyeenya kana erga ji'a torbaati artistiin jaalatamaan keenya kun sirba hawaasa tokkollee hin qabu jechuudha. Akkuma beekamu dhiyeenya kana immoo sirba haaraa natti dukkanaa'ee kan jedhu sirba haaraa wallee bareedaa fi hedduullee kiliipiitti hojjetee kan dhufaa jira jechuudha. Akkuma beekamu sirbi kun baay'ee kan namatti toluu fi hedduullee kan nama ajaa'ibsiisu jennee abdanna. Akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa kana isarratti dhufaa warroonni jechaa jirtan immoo YouTube chaanaalii dhiyeenya kana banee kan mataa isaatii jechuudha. Kan albama isaallee hundasaa qeenxee 16 qabu hundasaallee kan irratti gadhiisee ture achirratti dhufa jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu yoom dhufa warroonni jettaniif immoo kan irratti dhufu YouTube chaanaalii mataa isaa akkasumas illee guyyaan dhufu immoo gaafa qaammee yookaan ayyaana waggaa jala kan dhufu ta'a jechuudha. Artistiin keenya kun gaafa qaammee yookaan ayyaana waggaa jala muuziqaa bareedaa fi hedduu kan nama hawwatu kunillee kan gadhiifamu ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isinis hundi keessan iyyuu artistii keenya kana bukkee cina dhaabadhaa isiniin jenna. Akkuma beekamu hundumti keessanuu viidiyoo kana laayikii fi sheer gochuun uummata keenya artistii keenya kana jala bukkee dhaabadhaan isiniin jedha. Akkuma beekamu chaanaalii kana yookaan viidiyoo kana sheer yoo gootan immoo artistii keenya kanallee fayyaduu danda'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kanallee sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Galatooma.